President Joe Biden gareewwan lol Tigraay keessa jiran irratti qoqqobbiin akka kaa'amu ajaja dabarse. Prezidaantiin Ameerikaa Joe Biden waraan Tigraay wal qabatee qoqqobbii haaraw Itoophiyaa, Eertiraa, TPLF fi mootummaa naannoo Amaaraa irratti xiyyeeffate kaa'uuf ajaja dabarse. Ibsi White House baas irratti President Joe Biden qoqqobbiin kun kanneen waraanni kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiru akka itti fufu godhan yookaan ammoo kanneen qood qaban gargaarsa namummaa kanneen ugguranii fi kanneen dhukaasni akka hin dhaabanne dhorkaa jiran irratti akka xiyyeeffannu taasisaa jedhe. Ajajni President Biden jimaata kaleessaa mallatteessu kun ministeerri maallaqa Ameerikaa namoota mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Eertiraa, adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan ammoo TPLF fi mootummaa naannoo Amaaraa keessa jiranii fi kanneen biroos marii caalaa waraan itti fufuu warra filatan itti gaafatamoo akka tahan angeessaa jedhe ibsichi. Qoqqobbiin kun uummata Itoophiyaa yookaan Eertiraa irratti osoo hin taane namoota dhuunfaa yookaan ammoo qaamolee hokora oofaa jiranii fi rakkoo namummaa hammeessaa jiran irratti kan xiyyeeffatedha jedhe Joe Biden. Namoonni qoqqobbiin kun irra kaa'amu eenyu akka ta'anii fi qoqqobbiin irra kaa'amus maal akka ta'e ibsi Biden kun ifatti hin himne. Haa ta'u malee embaasiiwwan Ameerikaa Finfinnee fi Asmaraa jiran garuu maqaan gaa'ota qoqqobbiin kun irra kaa'amuu maluu adda baafachuu CNN gabaaseera. President Joe Biden ibsa isaatiin Ameerikaan kaan uummata Itoophiyaa gargaaruu fi hariiroo seena qabeessa biyyattii waliin qabdu cimsuuf kutannoo qabdu itti fufaa jedhe. Ministeerri Haajaa Alaa US Anthony Blinken gama isaatiin mootummaan Itoophiyaa fi TPLF lol dhaabanii atattamaa fi haalduree tokko malee waraan dhaabuuf waliigaltee marii irratti hundaa'e yoo tolchan US qoqqobbii kaa'uuf jetu tursiisuu malti jechuu isaa Reuters gabaaseera. Murteen Joe Biden kun kan dhagaham gareen mootummaa Itoophiyaatiin deeggaram US dhiibbaa Itoophiyaa irratti gootu akka dhaabdu gaafachuuf xalayaa dargaggoonni miliyoon 5 irratti mallatteessan White House'itti erguuf yeroo qophaa'aa jiranitti yoo ta'u, Ameerikaan xalayaan adiin osoo isiin dhaqqabin deebisaan cimaan Itoophiyaaf kenniti mootummaa Abiy Ahmed rifachiisee jira. Haalum kanaan Abiy Ahmed xalayaa bana pirezidaantii Ameerikaa Joe Bideniif barreesseen Ameerikaa dabalatee biyyoonni lixaa dhiibbaa hin malle Itoophiyaa kaa'aa jiru, Itoophiyaan garuu dhiibbaa kamiifuu hin jilbiifattu jedhe. Abiy xalayaa isaa keessatti rakkoo biyyattii hundaaf TPLF kan yakke yoo ta'u, Ameerikaanis dhiibbaa garaagaraatiin gam TPLF goruun Itoophiyaa ganti jechuun himati. Waraanni sadaasa bara 2021 naannoo Tigraay keessatti eegale baatiilee muraasa darban naannolee ollaa Affaarii fi Amaaraa keessatti bal'atee namoonni kumaatamni lubbuu akka dhaban miliyoonaan kan lakkaa'aman ammoo qeerraa akka buqqaan sabab ta'eera. Ameerikaa fi United Nations dabalatee mootummoonni biyyoota lixaa dhukaasni dhaabbatee gargaarsi namummaa kanneen rakkoo keessa jiran danqaa malee akka dhaqqabu deddeebiin yaamichi gochaa turan. Caamsaa darbe yakkoota waraana Tigraay keessatti raawwatamanii jedhaman hordofuun Ameerikaan qondaaltota mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa qoqqobbii viizaa kaa'uun ni yaadatama. Hagayyi dabre ammoo ministeerri qabeenya Ameerikaa ajajaa olaanaa waraana Eertiraa Jeneraal Filiiphoos Woldeyohaannis qabeenya inni Ameerikaa keessaa qabuu fi bakkeewwan to'annoo Ameerikaa jala jiranii qabu akka hin sochoone qoqqobbii keessa jirti.